يا متابعين، أنا لي كم يوم جيت هنا لأمر عاجل وخلصت أموري والحمد لله. بكرة كمان أخلص الخميس ويوم الجمعة راجع مصر، عندي افتتاح نادي النيل الرياض. المهم نبغى ندخل الفرح والصور. قبل شهر أعطينا يروباي يجولي زي ايدي سبرايزي gochuudhaan beekama jechuudha. Dhugaa dubbachuun ijoollee dubartoota qofa osoo hin taane namoota baay'ee jechuudha. Itoophiyaa fa'aa namoota rakkatan fa'aa gargaaruudhaan kan beekamu Ashamaar Kaffallee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Skala jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqni isiniif haa baay'atu jecha har'a immoo waa'ee ADT Eid Mubarak hordoftoonni musliimaa waa'ee geessanii so akkuma argaa jirtanii Eid Mubarak kanarratti jaarsa kana ni beektu Saudi Arabiyaadha. Riyaala 100 kenneefi jechuudha. Riyaala 100 ijoollee baay'eedhaaf kaanii yeroo baay'ee kaaniif bilbila bitaa fi warroota bilbila hin qabne bilbila bitaa fi gara TikTokiitiin namoota rakkatan irree ni gargaara jechuudha. Ingirii dhugaa dubbachuuf baay'ee das nama jira. Iskii faamiliin keessan immoo yookiin immoo faamilii jechuun ansarriin keessan akkamitti haala kamiin simatanii haaluma kamiiyyuu haa ta'u ijoolleen tokko waan ajaa'iban keessa yookiin kennaa kennuu fi akkasumas immoo misiraamtiree kennaa adda addaa hin kennuu fi uffata faayin bituu fi tokkoof immoo hin bitanii yaa ta'u malee isaan ijoolleen hin binneef sun gara miidiyaatti ba'anii ni bu'u jechuudha. Ijoolleen keenya yeroo tokko kana waan dhugaa dubbachuun na dhibduu na ajaa'ibdusi sinii ani dhugaa dubbachuuf naan kaffa'ullee oduu naa kennuuf iyyuu baatanii naan kaffa'ullee hin bu'ullee jechuudha. Miknaatuun ani mana kontiraatati dhugaa dubbachuuf haala ulfaataa keessa dabarree yaa'u intinirraa qabna garummoo yoo barbaadan hin bituu yoo barbaadan hin dhiisuu dirqama miti. Immoo aaruun qabdanii bo'oo hin qabdanii maaliif isin kontiraata waan ta'eef irraa deemtu. Isinillee guyyaa tokko akka isaanii kanatti ni ayyaaneffattu jedheetii yaada. So kanaafiyyuu akkasitti hin dhagahamne ijoolleen mana madaamii keessa jirtanis ayyaana keessan kanatti hundumtuu iyyuu kaayyoodhaaf kan biyyaa ba'u waan ta'eef anaan biyaansi dhugaa dubbachuuf yeroo ayyaana kamiyyuu ayyaana keenya irratti jechuudha. Maatii wajjin maal fan dabarsine osoon maatii bira jiraadhee bakka namoota tokko faamilii ayyaana wajjiniin ayyaaneffachan ilaalee yookiin hin gaddu yookiin hin bu'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka kiyya kana ta'aa osoo hin ta'iin biyaansi wanti jechuu hin qabdan gadduu hin qabdanii beektanii bakkuma jirtanitti yoo ayyaaneffattan ayyaanuma jechuudha. Bakka jirtanitti yoo ayyaaneffattanii tarii kaayyoo waan qabduuf kaayyoo keessaniif waan biyyaa baatee fi sitti dhaga'amu hin qabdu ijoollee baay'een argaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ግን ያ ይሰማል namatti dhaga'ama ግን dhaga'amu malee immoo bo'uun namni fayyaa qabu tokko tarii guyyaa tokko darbitee guyyaa sun darbee waliin ayyaaneffachuu dandeessaa. Kanaafuu immoo galtee atis fayyaa qabaattee galtee wajjin ayyaaneffachuu dandeessaa. So kanaafuu bo'uun gaarii miti isin jechuu barbaadan yeroo ayyaana namoonni sirriitti qeffatanii bo'anii jiru. Kanaafuu akkasitti hin dhaga'amne bakkuma jirtanitti ayyaaneffattanii isaan wajjin irra ayyaaneffachuu baattan ko'anii garumattuu yoo ayyaaneffattan isiniif gaadha maatiin keessan yoo isinii ayyaaneffate. Akkasumas immoo waan tokko ayyaana irratti wanta isaan gammachiisu gootanii fi maatiin keessan sun yoo isin eebbisee gaadha jedheen yaadaan dhugaa dubbachuuf yeroo ayyaana fakkeenyaaf yeroo ayyaana gurguddaa kana
wantoota isaan gammachiisu surprise biqaa'uu hin uffata yookiin immoo waan addaa tokko gootanii fi isaan gammachiistanii isaan immoo isin eebbisuu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo san isinitti isin dhaga'amu beektanii dhugaa dubbachuuf namoonni tokko ijoolleen tokko hin jirtu maatiidhaaf kan dhimma hin qabne yeroo ayyaanatti illee kan yaadanne yeroo san immoo maatiitti hin dhaga'ama isinii galee akkuma isin as teessanii isinitti dhaga'amu kana isaanitti illee hin dhaga'ama. Kanaafiyyuu waan tokko gootanii fi ani jedhee dhafu osoo hin taane keessi kee yoo si ajaje dhugaa dubbachuuf ayyaanni dhufee namoonni tokko hin beeku ግን ijoolleen tokko goobasonni ni jiru kan maatii ofiitiif waan baay'ee waan gurguddaa godhanii fi maatiin isaanii sun ayyaana akka gaariitti ayyaaneffatan ni jiru jechuudha. Kanaaf namoonni biraatillee dagachuun qabdanii jechuudha maatii keessan konkumayyuu. Kanaaf yeroo ayyaana gurguddaa kana maatii keessan dagachuun qabdan. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuun maaltu jira seetan haati tokko miicayyoon isaanii biyya Arabaa jirti waggaa dheeraa gara waggaa 10ti. Harmeen kun nama umuriin isaanii deemidha. Umuriin isaanii baay'ee deemee dulloomaniiti jiru. Manni isaan keessa jiraatanii mana xiqqoo takka gola wayii mana xiqqoo ishee intini jechuudha. Citaa isa keessa jira gara tokkoon gadi jal'atee jira. Dhugaa dubbachuuf gaafa dubbatan seenan isaanii mucattiin kiyya akkanatti saawulii deemtee jettee dubbattee jechuudha. Achumaan namoonni nama gargaaran dhufanii gaafa miidiyaa irratti mucattiin akkana maqaadhaan turan garuu ani gara jabummaan akkanaa kun inzira laata kan jedhu tokko dhugaa dubbachuuf keessa kiyyatti dhagahame isinii galee biyaansi ani ofiidhaaf ani dhugaa dubbachuuf jalqaba waan biyya Arabaa deemu isinii galee ofii kiyyaaf osoo hin taane maatiin kiyya garuu of dadhabanii osoo hin taane ani fooyya'insi ammaa ta'e fooyyessuuf jedhee baqa ofii kiyyaaf kana nama godhadha kana nama wanta kana siruma ija koo dura hin dhufne maatii kiyyaaf akkana godhe garuu muna jechuu malee waa baay'ee yaade jechuudha. Maatii bira dabarsee namoota gaafa yaannu kaa jechuudha. Akka ammaa kana osoo hin taane gaafa biyyaa baatan namoonni akka kiyyaa of bira darbeetu namoota naannoo kiyya jiru gargaara jedhee biyyaa ba'ee ni jira. Dhugaa dubbachuuf tasaakka uumanii malee akkasii yaadee ture isin jechuu barbaadatan maatii ofii dhiisa ta'u dhugaa dubbachuuf maatii dhiisa ta'u namootuma ollaa keessan namoota naannoo keessanii waan baqa beektanii injiraa miti tamanyiin tokko akkas jedheetiin ture anna akkasitti yaadaa ture isin jechuu jaalladha. Maatii ofii dhiisa ta'u maatiin ofii immoo yaa biyaansi dhugaa dubbachuuf gara tokko yoo keegoote gara tokko immoo kan isaanii godhuu qabda turte. Maatiin akkuma laayyeetti nama guddisne keessattuu warri haadha abbaa taatanii waa'ee haadhummaa waa'ee abbummaa bartan ni beektu. Na akkasiniin jedha obboloota koo so akkas ture. Kanaafiyyuu maatii keessan kongumayyuu osoo ta'e waanuma fiiyyuu osoo ta'e kiyya bira darbee kan jedhu osoo hin taane ammoo ta'e maatiin keessan yoo si eebbise eebbi maatii keetii siif gaariidha beektee. Kanaaf maatii keessa hin dagatinaa isaan hin jedha keessattuu yeroo ayyaana kana isaan isin dagattanis isaan sin dagatan isin galaa miti. Na akkasii እንግዲህ waaqayyo hunduma keenyaaf maatii nagaatti nu galchuu sina galchuu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu turtii gaarii qabaadhaa nagaa naa tura.